Ufega dugaleza soto tu fatu Randa sumatu jibbite lavaga desite sirbite Obsinera, obsinera, obsinera Obsinera, obsinsa kesa darbe garbara vakatu Ufega dugaleza soto tu fatu Randa sumatu jibbite lavaga desite sirbite Barwa undirra diba Venga tapatana Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo warri Gadaa News Network hordoftan akkam jirtan. Kun kallattii hayyootaati. Kallattii hayyootaa irratti keessummoota afur jajjaboo qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira. Keessummoota kanarratti hayyoota barnoota ammayyaatii fi saayinsiitiin sadarkaa olaanaarra jiranii fi namoota hayyoota yuunivarsiitii jireenyaatirraa muuxannoo jajjabaa fudhatan isinii dhaleessineet rakkoo hawaasummaa fi dinagdee uummata Oromootii fi East Afrikaa xiinxalla. Sagantaa irraan tanarratti hayyoonni qabadhee dhufe kun rakkoo uummata Oromoodhaa rooraastee cinqii hamtuu keessa neeyitee hirriba dhorkaa jirtu waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan
lagannaa beelaatirra jiranirraa dubbanna. Keessummoonni kiyya kanarraa Dr. Hussein Kamicha, Dr. Dassalen Chamada, Dr. Birhaanuu Baalchaatii fi obbo Jibbaarorroo Minneapolis irraa keessummoonni kiyya sadeen warra Kanadaati. Baga nagaan dhuftan. Galatoomi baga nagaan nu eedarisinis. Hayyeegaa akkumaan dura tuquu eegaletti dhiyoo kana almost 7 deemaa. Hayyoonni keenya hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiran dhiitta mirga namaa keessaafuu specifically uummata Oromoo irra gahaa jiru. Akkasumatti maatii hidhamtootaatii fi deeggartoota hidhamtoota kan huccuu yeloo uffatanii mana murtii dhufan hidhaanii dhufi tumu akkasuma roorroo garagaraa irra dhaleessuudhaan waan ka'erraa kan mufatan hayyoonni siyaasaadhaa kanneen akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamshaddiin Xaahaa isaanitti dabalamee akka Mikaa'el Booran mana hidhaa lama actually bakka adda addaatti hunger strike godhaa jiran almost 7 fi kanaatu uummata Oromoodhaa rakkaa jira. Mee hangafa keenyaaniin eegala Dr. Birhaanuu Baalchaa oduu tana hordofaa jirta dhimma kana akkamiin ilaalta? Yeen oduu kana nu hundi hordofaa jirra galatamu gaafii keetii fi garuu waan nama rakkisu kuni hidhamtoonni siyaasaa yookaan immoo prisoner of conscience jedhaman kuni dhugaa himuudhaaf harka mootummaa keessa jiru. Mootummaan wanna hundumaa mana fincaanii deemuu yeroo deeman isatu murteessaa. Bakkee rafan isatu murteessaa. Bakkee itti hidhaman mootummaatu murteessaa. Namoota homaa godhuu hin dandeenye kanarratti gaafii xixiqqoo akkanaa maaliif warri keenya huccuu barbaadan illee waanuma ta'e illee uffatanii dhufanii yoo nu gaafatan maaliif hidhamu maaliif dararamu an jedhu kuni dhugaadha. Mirga ilma namaati. Namni tokko waanuma fe'e uffatee deemuu hin danda'a. Kana akkamitti waan guddaa godhanii mootummaan humna guddaa ummata nama tokkorraa hin caale jiramuti. The most organized organ of a society is the government. Kana wanna akkasii kuni akkanatti waggaa godhan baay'ee nama gaddisiisa. Otoo akka kiyyaatitti mootummaan qalbii isaatitti deebi'ee waan kana nagaan oduu furanii shaggaadhaan jedhaani. Galatoomii Dr. Baalchaa. Mee Dr. Hussein ittiin dabra. Dr. Hussein atilleen akkanumatti what is your reaction? Akkamitti laalaa jirta rakkina ammaan tana uumamaa jiru kana? Galatoomii Mustafaa baga afeerraa kanarratti haala sagantaa kanarratti na afeertee gaafii ati kaaftee fi namoonni amma agartee mana hidhaatti dararaan irra gahaa beela keessa seenanii qabsoo isaanii kana itti fufan kuni seenaa qabu. Seenaan isaan qaban seenaa mirga ummata Oromootiif hedduu agartee qabsoo yeroo dheeraa warra godhe warri KFO keessa jiru haa ta'u ka ABO keessa jiru warra agartee kabajaa mirga dhala namaatiif jedhanii aarsaa hedduu warra kanaan durallee kafalee amma wanti isaan itti jiran kun waan dhiibbaa ummata Oromootirra gahaa jiru kana haala mormuun mirga agartee dura mirga xixiqqaa maatii isaaniitirraa maatii isaanii qaamni mootummaa dhiibbaa irraan gahurraa ka'anii walumaa galatti garuu dhiittaa mirga dhala namaa ka ummata Oromootirra gahaa jiru kana mormuudhaan sagalee isaanii addunyatti dhageeffachuu fi beela itti seenanii agartee beela guyyaa 13ffaa keessa jiru har'a guyyaa 13 miti guyyaa 3 dhiisitii guyyaa tokko beela ooluun hagamtaa akka nama miidhuu hin beekama. Wanni isaan godhaa jiran kun qabsoo agartee non-violence struggle waan jedhamu keessaa tokko
isaan mirgaaf qabsaa'anii gaaffilee mirga gaafatanii gaaffilee ka isaanii ka hiriyoota isaanii mana hidhaa keessatti agartee lubbuun darara jirtu ka ummata bakka biraa jiru ka agartee bakka adda addaatti hidhaa keessa jiru walumaa galatti uummanni Oromoo rakkoo inni keessa jiru kana akkasitti ilaallee teennee ilaaluu hin dandeenyu waan jiruun ka'anii waan kana itti seenanii kuni qabsoo mirgaati jedheetti fudhaan. Galatoomi Dr. Hussein. Dr. Dassaalany akkamitti hubatte yeroo dhageessu jarri kun laaffachaa jiran jedhanii akka Dr. Hussein fi Dr. Baalchaan jedhanitti dhugaadhaa hunger strike yookaanis lagannaan beelaa lagannaan nyaataa qabsoo karaa nagayaatiin geggeeffamtu keessaa isa tokko yeroo hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa lagannaa nyaataa eegalan jedhan dhageessu fi hanga ammaa waan deemaa jiru irratti akkamitti dhagayan? Ayyee Mustafa galatoomi. Lagannaa nyaataa dura I think gara lagannaa nyaataa hanfide akka triggeritti normaalii maatiin warra hidhamtootaa kun achi deemanii achitti hidhamuu isaanii huccuu uffatanii deeman irraati ka'e haa ta'uyyuu malee wanni kun akkuma Dr. Hussein jedhe it's a part of the non-violence struggle. Lagannaan nyaataa garuu maalinni lagannaan nyaataa kuni walumatti qabaatti I think Dr. Gammachuun yeroo baay'ee Gammachuu Magarsaa yoo dubbatu bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedha. Dhugaatu bade. Oromoon dhugaa barbaadaa jira. Dhugaa isaatu jalaa badee dhugaa barbaadaa jira. Qabsoonni warri hidhamtoonni itti jiran kuni dhugaa barbaacha sanadha. Qaama dhugaa barbaacha sanaati. Maaliif dura yeroo jalqabanii maatiin isaanii mana isaan gaafachuu deemanii waanuma huccuu keelloo uffatanii deemaniif mana hidhaatti galfaman. Sanatu jalqabsiise garuu amma babal'achaa dhufe. Babal'achaa dhufe in a sense gara dhugaa barbaachaatti deemanii amma baay'ee balbal'isanii amma ndaa'um hidhamtoonni hundumti hiikamuu qabu jechaa jiru natti fakkaata. Piroosesiidhuma sana keessa dadhabaa dhufaniiru mootummaan hin deebisu. Gaaffiin warri hidhamtoota kuni kaasanii mootummaa I don't think mootummaa gaafatan miti. Maaliif they know mootummaan akka deebii kana hin deebifne. Deebii kana deebisuuf tokkoffaa fedhii iyyuu hin qabu. Ani akkan ilaalutti mootummaan waan isaan gaafatan kan deebisuurra ndaa'um akka isaan beela kana itti fufan akka isaan laafan akka isaan caccaban akka isaan du'an waan barbaadu natti fakkaata kan yaadutti. Kanaafuu they are very happy. Yeah. Mee amma reakshinuma keessaniin hubachuu barbaade diteelii keessa itti dhufna. Jibbaa Roorroo ati akka nama Jawaar Mohammad qaamaan beekutti akka nama halkan wajjin qaaxiraa bulee qabsoo karaa nagayaa kana waliin dizaayin godhaa turetti akka nama hiriyatti murannoo jarri kun itti seene kana gartee it is very tiresome waan hedduu mootummaan wajjin diil godhaa jiran kun mootummaa gaaffii uummataatiif gurran kennine wajjin diil godhaa jiranii jarri kun hunger strike eegalee jechaa gizee dhageessu akka maaltu si dhaga'e? Galatoomi Mustee hayyoota Oromoo warra waliin ginne wajjin dhiyeessite bakka malee na buufte har'a bakka malee jidduu na buufte haa ta'u anis takka lama irraa hin jaa rakkoon ammaan tana dhalachaa jirtu tuni rakkina itti fufaa tureetu arran tanaas tanaan dhufe. Uffataa miti waan feetee uffattee nama mana hidhaa jiru dhayitee ilaaluun seerri Itoophiyaadhaa waan dhoowwu hin jiru akkuma seera Itoophiyaa ka jaansanittu. Okay? Yeroo ammaan tana ummata Oromoodhaa kan hidhama nama hidhaa jiru laaluudhaaf dhaqe uffata kana uffatte jedhanii hidhan kanatti
laaluu qabna jechuudha. Uummanni alaabaa Minilikii leellisaa jiru arraan tana Phiiphiin naannoo Amaaraa haga alaabaa duraanii kaasanii alaabaa san bakka buusanitti jiranii jechuudha gartee. Garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka hubannuuf hin jaakan. Beela ta duraati qabsaa'onnummaan paartii Oromoodhaa warreen amma hidhaa jiru kunuu mootummaa amma jiru kana sama akka waan miscalculate godhanii na fakkaatti. Hagamillee ta'u uummanni kun Oromoodhaa kaleessaas diinumaa dirqisee uummata miidhaa turan malee hammamillee ta'u Oromoodhaa uummanni kun gara jabeenya akkanaa kanaan nama keenya irratti lubbuu namaa irratti miidhaa hagana gahu gadi gaggeessanii jedhanii calculation akkasitti ture na fakkaatti. Warruma paartii biyya keessaa amma hidhaa jiru kana keessaa garuu argaa jirra jechuudha. Gara jabeenya mootummaan kun uummata Oromootii qabu nama hidhamee mana hidhaa jiruuf gara jabeenya akkam akka qabu mana hidhaa keessatti yoonii fi isaan lubbuun isaanii darbitellee akkuma Haacaaluu Hundeessaadhaa artistii Oromoo beekamaa sababa adda addaa itti uumanii ajjeesanii dhiigasaa ukkaamsaniin kunis ammoo diddaarraa kan ka'e nyaata didanii nyaata dhabaan du'an ja'anii isaaniif akka furmaataatti jechuudha kun gartee waan dhabamsiisuu barbaadaniif jecha. Akka nama Jawaar beekuu tokkotti akka nama Jawaarii wajjin haga tokkollee ta'u qooda fudhateetitti rakkoon arraan tana namni akka Jawaar mana hidhaa keessatti hagana taa'u jechuun uummata Oromootiif salphina. Murannoo inni dalagaanii ture jechuudha. Afaan isaatiin jee jechuudha. Wanni wayyaanee mooneef waan isaan dura dalagaa eegallee isaan booda dalagaa dhaabneefi. Waan sistemaan isaan outscore isaan gooneefi. Akkasuma dhuguma kana anuu ragaan baay'eetu akka testify taate waan inni godhaa ture. Ammoo eega inni if murannoo saniin lubbuun tiyyaduutus hidhamuus if duban deemuu jee seene booda laafina uummata Oromoo keessatti mul'ate santu hedduu na gaddisiisa jechuudha. Galatoomi Jibbaaroroo. Dr. Baalcha akka nama ogeessa fayyaa tokkotti namni hunger strike yeroo godhu bishaan yeroo lagatu nyaata gizee lagatu lakka turaa deemuuni organ failuriin nama qabatti. Tootiin namaatilleen deteriorate godhaa deema. Uummanni kun har'aan tana guyyaa 14ffaa isaanii eegalanii jiran. Namoonni achi dhaqan wanni isaan himan akkaataan isaan jiran qaamni irraa dhumee uummanni kun almost eskeletanii dhaabiitu firaasha sanirraa ciciisa ja'anii akka obboleettii Jawaar irraa har'aan tana OMN irra dhageenyee fi namoota isaan gaafachuudhaaf achi dhaqanitti akka dhageenyutti haalli achi jiru hedduu nama sodaachisa. What do you think of possible complication due to this hunger strike? Dhugaa keetii namni hunger strike keessa yoo seenu akkuma obboleewwan kee jedhanitti qabsoo gochaa jira namni sun. Kana yoo godhu namni murteessee jira. Waan nyaataaf waan dhugu san hoggaa lagatu san du'us jiraadhus qabsoon ani du'uuf kuni furmaata tokko argachuu isa barbaachisa jedhee akkasitti itti seena. Garuu akka ogeessaatitti yoo laallu dhugaadha namni minaan, bishaan, qilleensa oksijiin jedhamu haala jiraachuu hin danda'u. Irra caala bishaan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif bishaan kuni dhiiga keenya keessa sossoo'eet wanuma oksijiin kana faa kaarboon daayoksayid kana faa sombarraa karaa orgaana adda addaa keessa geessee isarraa immoo waste product akkasitti deddeebisa. Kana yoo jennu namni yoo bishaan hin arganne dhiigni isaatis xiqqaachaa deema. Isa jechuun onneen isaatis sirriitti hin hojjetu. Isa jechuun kaleenis dhiiga gaarii yoo hin arganne kaleen hin dadhabdi hin kufti. Failure ta'a jechuudha inni dhufa akkas jedhama. Kan biraa immoo calorie malnutrition jedhamu jira. Namni waan nyaatu san mataa dura waan nyaaturraa carbohydrate glucose argata. Yoo isa hin arganne mataa calqaba irratti wannumti tiruu kee keessatti kuusamee jiru san isa itti fayyadama. Isa erga itti fayyadame booddee wanuma cooma ta'e qaama kee keessa jiru san itti fayyadama. That's a very, very costly type of energy resource. Maaliif energy baay'ee gaafata, metabolite baay'ee keessatti fida. Inni erga dhume booddee masilii kee hantoota kee jiraamoti isa fudhata. Kanaaf namoonni beela'anii argine biyya Itoophiyaa keessattis beelli namoota maal akka fakkeessu 70 keessatti
karaa kaaba Itoophiyaa kanaan ta'e argitanii isin Tigraay Walloo kana keessatti an ta'e hin argin yeroo Second World War yeroo warri Juwishii faa hangar beekanii waan nyaatan waan namni lafee taa'ee taafa. So kana yoo ta'u maal inni tokkoffaa qaamni kee hin dadhabaa waste productiin adda addaa qaama kee keessatti hin tulama isa booddee sammuun keetu sirriitti yaaduu hin danda'u. Then you become unconscious. Isa booddee anaaf du'atu dhufa jechuudha. Kanaaf ani akka kiyyaatitti mootummaan yoo jedhamu mootummaan humna guddaa qaba. That's why government has monopoly of power, monopoly of meeshaa adda addaallee fayyadamu itti gaafatamu yoo itti fayyadamallee kana jechuun namni immoo mana hidhaa keessa jiru tokko akka ilma waggaa 18 gadi biyya kanatti ilmi guyyaa 18 gadi ofiisaatiif hin murteessu abbaaf haadhatu deeme isaafillee waan adda addaa tokko mallatteessaaf. Namni mana hidhaa jirus akkasuma mootummaatu waan hundumaa murteessaaf. Kana nyaadhoo jedhan gaafin isaanii it's very simple waan isaan gaafa hidhamtoonni nu wajjin hidhaman akka namoota mirga guutuudhaan fayyadama adda addaa akka argatan jedhanii gaafatan. Warri immoo nu gaafatu yoo dhufan dhibba adda addaa irratti hin godhinaa. Of course struggle irra jira uummanni keenya struggle irra jira akkuma jedhametti double standarditu jira biyya san keessatti dhugaa himuudhaaf. Kanaaf I think warri mootummaa irra jiru kunis warri biyya gaggeessu kunis xinnoo ijjatanii ilaaluu isaan barbaacha. Aangoon arra jiru maqaan arra jiru kun hin dabra. Garuu waan hin dabarre maalin waan maatii waan gaarii hojjette santu yeroo hunda jiraata namni isaan si leellisa. Seenaa Oromoo keessattu kun mul'atee jira. Yeroo Jeneraal Taaddasaa Birruu lolusan maqaa akkasiin qabuyyuu mana hidhaa gizootii maal bakkee baay'ee darguun illee isaa fi Jeneraal Haayiluu Raggaasaa waggaa ajjeesan san shiftoonni adda addaa akkas ta'anii du'an jedhan. Naftanyoonni yeroo sanuu Oromoon shiftaan lama yoo du'ee homaa gatiin qabu jedhanii akkasitti labsaa turaniyyuu. Garuu amma maqaan waan isaan gaarii hojjetan sun kunoo qalbii Oromoo keessatti onni Oromoo keessatti utubame ijaarame dhalootaaf dhalootaatti darbaa jira. Warri amma mootummaa gaggeessu kunis I think they have to be a little bit come to their senses. Qalbii isaaniitti deebi'anii maaliif akka jedhamutti ummata tajaajille jedhu. Ummata yoo ta'e jarri kunis ummata tokko isa lammaffaa waan tokkoon jedhuun barbaadu. Johaar hin beekna kun biyya alaa kanatti Winnipegis dhufee hin beekaa asitti yeroo inni kophaa isaa ta'e magaalota adda addaa keessa deemee miidiyaa OMN kana dhaabunu waan laafaa miti. Waan akkasii godhe akkuma inni jedhetti obbo Jibbaa Rooroon akka jedhetti single-handedly he outsmarted jiraamati taktikaanis ta'e karaa hundaanuu of course namoota achi biyya keessas jiranii biyya alaa wajjin waliin ta'eet jijjiirama kan kuni dhufe. Galata qaba jechuu qabdi. Naa obsi Dr. Falcha. Mee Dr. Hussein sittiin dhufa. Kitaaba kana keessatti Long Walk to Freedom chaptera 66 keessatti Nelson Mandela waa'ee gaafa Robben Island itti hidhaa jiru Dark Age chaptera jiru keessatti waa'ee hunger strike hidhaati barreesse. Dura warra mana hidhaa sadarkaa akka Jawaar jiranii kana odoon ta'in saniirra xiqqisho fooyya'aa keessa jiraniitiitu mirga mana hidhaa keessa jiru argachuudhaaf hunger strike godhan. Warri African National Congress dha kanneen akka Nelson Mandela faan oduu tana guyyaa lama booda dhaga'aniitiiti hunger strike sanitti ida'aman. Maa indiyo Nelson Mandela faan nama ambaa apartheid faranjiidha wajjini mirga dhala namaa san gaafachaa turan. Guyyaa torbaffatti mootummaan apartheid dogongorree jirraa ja'anii gaafii hidhamtoonni siyaasaadhaa gaafatan san deebisaniif. Uummanni maqaadhaaf mootummaa Oromooti jennuun kun obboleeyyan isaanii
hidhamtoonni siyaasaadhaa akka Dr. Baalchaan jeetti nama halkanii guyyaa carraaqee jijjiirama kana bakka irra isaan jiran kana fide namoota akka Jawaar Mohammad fa'a, namoota akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a, namoota hayyuu Oromoon ni qabna jettu. Ija isaanii duratti odoo du'uu deemanii callisanii ilaaluun tun maalirraa burqite si fakkaata? I think wanni irraa dhufu seenama biyya saniitirraa jechuun dandeetta. Kun ammoo waan agartee biyya bulchuu jechuun maal akka ta'ellee identify godhuu dhabuu natti fakkaata. Seenaa gaafa jennu seenaan biyya sanii taayitaan uummatarraa ka agartee namaa kennamee yoo uummanni nama jaalate qofa biyya bulchuu danda'an osoo hin ta'in humnaan wal ajjeesaa, wal hidhaa, agartee wal dararaa, ka irra aane ka qawwee fi agartee taayitaatti as ba'e qofti ka irra turu ta'eeti argina seenaa biyya sanii keessatti. Gaafa 2018tti jijjiiramni kun dhufu seenaan sun haga wayii geeddaramaa jenneet abdii qabna turre. Hedduu 2018 jijjiirama dhufe san keessatti namni akka Jawaar Mohammad seenaa biyya sanii keessatti seenaa Oromoo qofaayyuu miti seenaa biyya sanii keessatti mootummaa agartee haga agartee wannaatti waraana qabu agartee waan hunda harkaa qabu ummata sochoosee tokkummaa Oromoo agartee gamaa gamanaan walitti fidee tokkummaan Oromoo suninumaayyuu deemee bakka birallee sochoosee jijjiirama har'a namoonni biraa itti abbaa tayan nama agartee jijjiirama guddaa fide. Dhugaa dubbachuuf Jawaar Mohammadiin ani ijoollumarraa beekaa gaafa inni Yuunivarsiitii Staanford seenu beekaa maal baratullee akka barbaadu gaafa naan mari'atellee waliin haasofnee political science barachuu akka barbaadu fedhiin isallee mirga uummata isaa eegsisuu akka ta'e karaa kanaan dandeettillee fedhillee akka qabu sanammoo barnootaan agartee jabeeffatee yuunivarsiitii beekamaa agartee yuunivarsiitota Ivy League jedhaman keessaa nama bahee dhugaa dubbachuuf amma shororkeessaa maarree waan jedhan inni wanni qabsaa'eeyyuu against that kitaabonni inni ittiin qara'e kitaabonni inni dubbise karaa non violently agartee mirga kee ittiin kabajachuu dandeettura. So tokkoffaa nama kana beekuu dhabuu isaaniiti. Nama immoo agartee waan inni hojjetellee appreciate godhuu dhabaniiti. Opinion har'a agartee carraa argattee taayitarratti baate tuni maal akka taate hin beekna. Opinion san agartee akka uummanni illee fudhatee haga wayii deeggarullee ka godhe sochii gaaf san agartee qarreef qeerroon godhan uummanni Oromoo walii galatti godhe adda durummaan waan san ka geggeessaa ture Jawaar Mohammad bakka guddaa qaba. Baqqalaa Garbaa fudhu. Baqqalaa Garbaa seenaa dhaabbilee siyaasaa keessatti gadi bahee agartee waa'ee mirga dhala namaa waliigalatti keessatti immoo ka Oromoo miidhaan Oromoo irratti akkamitti akka gahaa jiru saamichi lafaa akkamitti akka gahaa jiru gadi bahee wayyaanee jalatti agartee gaafa televizyiinii irratti bahanii dubbatan san viidiyoon har'allee yuutuub irra jira waan arginu. Nama akkasitti agartee gizee lama hidhamee karaa nagahaa malee karaa biraatiin deemuu hin qabnu jedhee nama agartee tattaaffii godhaa ture har'a deebisanii shororkeessaa ajjechaa namaa wajjii wal qabsiisanii agartee yakkuun sanuu yeroo amma agartee Oromoon taayitaan harka Oromootti gale jedhamee uummanni haga wayii dubbatutti jechuudha. Kana ta'uun
hedduu si gaddisiisa. Seenan sun ammallee hin jijjiiramne jechuu seenan sun itti fufee jira jechuu seenan wal balleessanii taa'itatti dhufanii taa'itarra turuu sun itti fufee jira jechuu kabraa ammoo biyya bulchuun agartee yoo ummanni si filee yoo ummanni si fudhate nassallii filamullee yoo baatte carraa argattee taa'itarratti yoo baate ummanni waan barbaadu yoo goote taayitaa sanirra turuu hin dandeetta. Waan ummanni hin goone hin barbaanne yoo goote garuu haga feete waraana qabaatte haga feete taayitaa abbaa feetee qabaatte guyyaa tokko akka hin taanetti achirraa deemuu kee hinaaf. Jawaar Mohaammed jaalala uummataa qabaa. Baqqalaa Garbaa jaalala uummataa qabaa. Koloneel Gammachuun fa'aa jaalala uummataa qaban. Haqarratti waan hojjetaniif jechuudha. So namoonni akkasii kun mana hidhaatti dararamuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Seenaan biyya sanii abdii 2018 horatte sanirraa of duuba deebitee mucucaattee abdii nama kuchisiisuun isaa jaratti illee hedduu dhagahamee agartee waan hin balleessiniin yakkamanii gara mana murtiitti akka agartee namatti taphatuutti ganama galgala wanna jedhanii yeroo dheeressanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo filmaata amma dhufu kana keessatti akka shoora irraa eegamu akka hin baane fi uummata Oromoo fi filannaa ta'anii akka hin dhiyaanne kana mootummaan waan inni godhu kanaatu isaan cinqeeti na fakkaataa lubbuu isaan irratti murteessanii sadarkaa nyaata lagatanii agartee qaama ofii miidhanii kunillee qabsoo jedhanii agartee bakkuma hidhamanitti illee akka qabsootti addunyaatti beeksisaa jiranii kuni akkasitti nu badhaa. Galatoome Dr. Hussein. Dr. Dassaalany akka Dr. Hussein haasetti ummanni kun ummata silaa jiruu isaanii jala deemanii akkuma kiyyaa fi keetitti jiruu gaarii jiraachuu danda'an. Akka Dr. Hussein dubbatetti Jawaar Mohaammed Elite University tan jaamtu Stanford fi Colombiyaatti nama barate. Nama kana xiqqaatullee guddatullee hariiroo waliin dalaguu waan qabnuuf ofarii mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Middle Eastidhaa Al Jazeeraan CNN as East African political science analyst and contributor nuu carraa jedhanii ofarii ajaa'ibaa kananiif didee roorroo ummata kiyyaatiin dura dhaabbachuun qabaa biyya san dhaqee ummata kiyyaa wajjin rakkadhee furmaata biyya sanii ittiif part of solution ta'uun qaba jedhee nama ifirra murteessee biyya san dhaqe. Dhiiroo Baqqalaa Garbaatis lecturer University Finfinneeti jiruu gaarii jiraachuu danda'a. Halkanii guyyaa maatiin isaa dhiiga booyaa jiran. Mikaa'el Booranis, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Shamshaddiin Xaahaa, Hamzaa Booranaa hundi isaanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo namoota jiruu gaarii jiraachuu danda'an akka keenyatti. Roorroo teenyaa jecha uummanni kun akkanatti piraayisii hamaa kana kafalaa jiran. Uummanni Oromoo akkamiin ilaaluu qaba? Maaltu dhagahamuu qaba as individual citizen akka nama Oromoo tokkotti? Galatoome Mustafaa. Dhugaadha jarri kuni jireenya legzarii jiraachuu danda'u ture. Har'a ganama eenyu mucaa Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa wayi poostii godhee ture 2015 Baqqalaa Garbaa akkuma mana hidhaa Itoophiyaatii baheeni as dhufee ture US. Ennaa yeroo sana family scholarship argatee ture jedha. Maatii isaa wajjiniin dhufee asitti PhD isaa akka baratu scholars at risk kan jedhamu dhaabni tokko jira. Isaan kennaniifii ture jedhe. Ennaa sana dideetu deebi'ee amma mana hidhaatti rakkachaa jira waan jedhu kaasee sana hundumaa jireenya Jawaar Mohaammed asitti jiraachuu danda'u ture. Top University barate mucaan kuni. PhD isaas lafatti gateetu dhiisee deeme. Lammii Beenyaa, Dr. Shuggut Galataa, cufti isaanii almost hundi isaanii warri biyya alaatii deebi'an jireenya gaarii jiraachuu numa danda'u ture. Haa ta'u garuu qabsoo uummataa dura dabarsanii biyya galanii
suni maal agarsiisa amma yeroo baay'ee maal warri PP jarri kun tokkoffaa faayidaa akka nama uummata faayidaa barbaadutti lakkaa'u. Fakkeenyaaf amma gidduu kana waan deemaa jiru ayiroonni argitaniitu ta'e hin beeku sooshaal miidiyaa irratti waa'eedhuma lagannaa nyaataa kana ilaalchisee olola isaan deemsisaa jiran argitaniitu. I hope maaninni buddeena mana hidhaa diidan malee cuukkoo nyaataa jiru han jedhu itti baacaa jiru. Kanatti baacuu jechuun baay'ee wayyaa maalittan ilaale qabsoo Oromootti baacuu jechuudha. Maalinni uummanni kun gaaffiin isaan gaafataa jiran waanuma uummanni Oromoo gaafatudha beezikaalii. Kanaafuu qabsoo Oromootti baacaa jiru jechaadha. Faayidaa maal barbaadu? Otoo faayidaa barbaadanii uummanni kun faayidaan harka isaaniitti gataniitu biyyatti galanii. Kanaafuu maal agarsiisa kuni? I think warri PP'n Oromiyaa sodaa guddaa keessa seenaniiru. I think jara kan akka wanni itti ilaalu akka threat filannootti yoo wajjin dhiyaatan kompiitii godhuu dadhabuu waan jedhu natti fakkaatan akkan ilaalutti maaliifi amma har'a wanni tokko dhaggeeffachaan ture wanni election boardiin officially press release baaseera argitanii ittoo ta'e hin beeku naannoon 5 qophii godhamuu qabu electioniif jechaadha qophii godhamuu qabu hin gaggeessine hanga amma directive wanni irraati election board irraati darbus fudhachuu didanii jedheetu complainii gochaa jira naannoota 5 keessaa naannoon Amaaraa tokkodha garuu Oromoo baay'inni OPDO qaataa fitte qophii barbaachisu kun maal agarsiisa dafanii isaan kophaa dhiyaachuuf jarjaraa jiru na fakkaate otoo jarri kun mana hidhaatiin bahin innaa walumaa galatti maalinni sodaa agarsiisa natti fakkaata waan kun sodaataniitudha uummata kana achuma keessatti eeganii kophaa isaanii filannootti dhiyaachuuf barbaadaa jiru na fakkaata garuu kuni nagaa waaraa hin fidu tootaalii akka yaada kootti rakkina garbira chaaptarii haaraa keessa seenti biyyi suni waan haala kanaatiin gara filannootti deemuu taanaan chaaptarii garbira rakkina guddaa keessa seenti han jedhu natti mul'ata kanaafuu maalinni filannootti dhiyaachuu baataniyyuu noormaalii jarri kun waan gaafatan deebi'uufii qaba. Galatoom. Waan gaafatan deebi'uufii qaba. Yeah, thank you. Galatoom Dr. Dasaleng. Actually, topic kaya kalabada khaste already jibbar orro akarre buntana Dr. Hussein gaafachuudhaaf yaaletti maalif qabsoo seenaa addunyaadhaa tana comparaatiiviidhaa laalaa deemnaa uummanni keenya akka hubannoo godhatuuf jechaadha. Bara Nelson Mandela faan apartheidiin hidhaa turan Robben Island keessatti mana hidhaa hisaaba malee bada akka Qilintoo fi Maayikalaawi kana jechuudha. Yeroo Mandelaan faan hunger strike godhan mootummaan apartheid jara kana bribe godhuudhaaf nyaata duratti hin kennineef foon salaxaa waan adda addaa kanaan namoota biraa bribe godhuu turanii hamilee uummata kanaa cabsuudhaaf. Akkasumatti seeliin namu bakka adda addaatti waan hidhaa jiruuf kaampii takka dhaqanii bar Mandelaan faan halkan nyaatanii nyaanni helikopteraan dhufee fi kannamee fi isaan nyaachaa jiranii isin akka meeshatti isin fayyadaman malee isaan fi hunger strike godhaa hin jiranii jaaniiti ummatuma waliin dhawaa turan. Laakiin hidhamtoonni isaan mataa isaanii waliin qabataniiti itti fufanii apartheid jara kana waliin dhawuu akka hin dandeenye yeroo beekan seetil godhan. Seenaa wal fakkaattuutu deemaa jira ammaan tana. Mootummaan Itoophiyaadha aangawoonni PPdha kan maqaadhaaf Oromoo ittiin jaan kanneen akka Taayyee Danda'aadha yeroo ammaan tana uummanni bara cukkoo nyaatan biddeena irraa soomanan malee cukkoodha galgala nyaatanii jaaniitiiti mooraalii hidhamtoota mooraalii faamiliitii fi deeggartoota tuquu barbaadan. Mee ati akka nama Jawaar Mohammad qaamaan beekutti integrity isaa disipiliina isaa nama beekutti Jawaar nama waan akkanaa godhu. No, gabaabdumatti rakkoon wanni maantana
qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa jiru kana harkaa qabu. This is internal oppressor. Garaagarummaa warra apartheididha kanaan siimuu barbaadeeti. Internal oppressor is always the worst nama miidhuu irratti. Because dhageettii Johaar Mahammad qabuu fi jaalala uummanni isaa qabuu fi dandeettii Johaar Mahammad qabu wajji yogguu wal cinaa qaban mootummaa biyya san harkaa qabdu waliin Johaarii nagayaan jiraatu mootummaan san akka aangoo sana jiraachuu hin dandeenye waan beekaniif jechuudha. Kani lubbuu isaa baasuudhaafis dhabamsiisuudhaafis aangoo isaanii tursiifachuudhaaf wanni isaaniif duuba deebisan jirra. Yeroo takka takka bakka isaaniif buufnee ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. As deebinee ammas laata waggaa 6-7 dabre kana keessatti wanni Johaar Mahammad mootummaa ammaan tana aangoo harkaa qabdu kana godhe maali? Wanni Johaar Mahammad isaan godhe hoo maali? Jennee ilaaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Sigalee ni yaadadha bara 2015 gaafa akkasitti dura fincilli dhoohee deemuudha jiru sanii akkamitti maqaa Itoophiyaa ja'uun deemnu maqaa Oromoo ja'uun deemna jechuu kanaatu uummata Oromoo jidduu ture yeroo san keessatti. Oromiyaa self determination or Ethiopia democratization ka ja'u kanarratti jechuu kiyya garte. Maal jechaa turre jechuudha. Karaa kamtu gabaabduudatti uummata Oromoo karaa qabsoo baasaa. Diina kee kana bakka shanitti addaan qooduu danda'uu qabda jechuudha. Nama si wajjin nama sabaanillee tokko ta'uu baatu, dhiiganillee tokko ta'uu baatu si wajjin cunqurfame akkas wajjin dhaabbatan godhuu dandeessa. Namoota si wajjin dhaabbachuun barbaanne immoo akkas wajjinis dhaabbanne akkasi duran dhaabbanne godhuu dandeessa. Kana keessatti uummata OPDO kana akkam goone lafa keenya gaafasan OPDO'n abbaa garaati. Oromoon hundinuu ni beeka. Waan harkaa qaban kana dhabuun barbaanne malee hidhaachuu ni barbaadanii. Uummata kana yoonii fi singalaa goonee uummata Oromootti makne qabsoo Oromoodhaan ni gargaara kaja'u lafa ture jechuu gaafasan. Maaliif namni wayyaaneen harka isiitiin uummata Oromoo miine OPDO'dhaan uummata Oromoo miite. Kan OPDO uummanni Oromoo akka diinaan laala ture. OPDO'dhaa fi uummata Oromoodhaa namni walitti araarse namni uummanni kun dhiiga keessanii kaleessa ni sobamanii ni dirqaman malee jibbansaa fi dugugaa shanyiidhaa isin gaggeessu fedhiin qaban jee uummata Oromootii fi isaa walitti araarse gaafa TPLF qilee buutu san namni jalaa hambise Johaar Mahammad. Kana sirriitti beekuu qabnaa jechuudha. Maaliif yogguu takka takka deebitee yogguu analaayizi gootu wanni inni uummata kanaaf godhe maali? Wanni inni uummata kana godhe hoo maali kaja'u sibidaa jechuudha. Rakkoon uummata South Africaadhaa uummata biyya alaatirraa dhaqee qabeenya isaaniitii fi hacuuccaa gabrummaa that's external oppressor kadhaqe. Uummanni isa waan barbaadu waggaa waan godhan booda irra laaffataa jechuudha. Akkuma Ingiliz Kiiniyaarraa gaafa haatu akkuma South Africaanis dhiibbatee haatutti gizeeti qabsoo gootee isaan duraanis waan barbaadan qabanii gaafa uummanni itti lafaa ka'ee uummanni dammaqinsa uummata assess godhaniiti isaanis surviveidhaaf irraa gallakkisan. Ammoo uummanni ammaan tana aangoo harkaa qabu kuni uummata sabaaf Oromoo himatu. Addunyaalleen mootummaa Oromootti beeyti. Ammoo isaan seenaan kaleessa uummata Oromoo biraa qaban uummata Oromoo onnee keessa akka gadi seenne isaan gooti. Gochi isaan irraan tana dalagaa jiran uummanni Oromoo akka daran isaan jibban gooti. Kana keessatti namoonni akka Johaar Mahammad kun as bahanii uummata kana cinaa dhaabbachuu uummata kana wal dorgoman jechuun ni beekan akka aangoon tun isaan harkan jiraanne. Kanaaf jecha aangoo isaanii tursiifachuudhaaf Johaar Mahammad akka hin jiraanne barbaadanii uummanni Oromoo yoonii fi lafaa ka'ee gocha Johaar Mahammad sababa Johaar Mahammad waan kana godheef waan beekaniif jecha Yoosef hin goone mootummaa kanaa gallakkisaa mootummaa kanaatu beelawan jee compromise godhaa mootummaa kanaatu gartee namni kuni haqa qabaa jee gaddeebi'ee negoshee wajji godhaa jee an abdii hin qabu. Yoo uummanni Oromoo qabsoo finiinsee hiike malee aangoota ummata Oromoodhaa warreen mana hidhaa jiran hayyoota adda bilisummaa Oromoodhaa ka hidhaa jiru warreen paartii kafaa'oo warra mana hidhaa jiru ummata Oromoodhaa kan Oromoo konsensi qabu hundaa'u ka mana hidhaa jiru namni waan kana jalaa baasuu danda'u ummata Oromoo bal'aa qofa malee mootummaa kanarraa humaa eeggachuu akka natti mul'atu waan abduudha jeeti namana. Galatoome Jibbaa Roorroo Dr. Baalchaa meesittiin as deebi'a. Picture image hedduu garaa nama nyaatu takkaatiitu social media kanarra deemaa ture. Mucaan Johaar Free Johaar Mahammad jee xalayaa takka qabatee dabarse.
atis anis nu hundi keenyaa ilmaan biyya ambaa kana keessa guddisaa jirra. Ijoolleen attachmentii faamiliidha wajjin hangam takka akka gootu numa beekna. Dalagarraa gizee galuudhaaf deemnu yoo nuti leet taane ijoolleen teenya hangam takka akka waywaattu where is my dad jettee akka waywaattu where is my mom. Attachmentii dinaa kana Jawaar Mohaammed mucaa tokkicha qabu sacrifice godhee ummata Oromootiif rakkoo ilma tokkicha hiyyarra gabrummaa ummata miliyoona 50 kana furmaatatti godhuu naa wayye je'ee darsa isaa ba'atee biyya san keessatti rakkoo isa dhufuu deemtu odoo beekuu muratee achi dhaqe. Akkuma qabsaawaa seenaa addunyaa keessa jirtu hundatti fakkeenyaaf Che Guevaraan he was a medical doctor by training. Garuu jiru leekjariidhaa san lafa kaayeetiiti biyya isaatirraa qaxxaamuree Kuubaa keessatti qabsaawaa ture. Kuubaa bira dabree hanga Kongoo deemee ummata cunqurfameef qabsaawaa ture. Garuu Che Guevaraan jecha tokko jedhe, I defended the rights of people that needs to be defended. Unfortunately, the same very people assisted detaining me jebareze. Mirga namoota kan kabajamuu qabu kabachiisuuf hin qabsaa'e. Garuu ummatuma mirga isaaniitiif qabsaa'e saniitiitu akkanan hidhamu na goosisiisee je. Jawaaris dubbii akkasii saniita harkaa qaba. Galanni Jawaar Mohaammadii fi qabsaa'ota Oromoodhaa ummata Oromoo biraa qaban karaa kanaan deebuu qaba Dr. Balcha. Akka nama medical doctoraa tokkotti developmental psychology barattee jirtaa itti hojii ummata geggeessaa jirtaa. Sacrifice namni ilmoo ifii xiqqoo ol guddachuurraa kaate dhiisee biraa deemee saba kanaaf qabsaa'e galanni deebuu fi qabu kana. Lakki galanne kuni salphina akkanaa namuu isan barbaachisu dhugaa keeti. Ijoolleen yoo guddattu abbaaf haadha wajjin yoo guddatte yeroo san socially psychologically karaa hundaanuu balanced ta'anii guddatu. Just let's assume mucaan Jawaar kun guddatee nama guddaa yoo ta'u maal yaada waa'ee Itoophiyaa waa'ee mootii Itoophiyaa kana namoota amma biyya gaggeessan kanarratti yaada akkamitti isa keessatti uumama. Jawaar duwwaa miti warri hidhatan kumaatamaan jiru jedhama amma Oromiyaa keessatti mana hidhaa adda addaa keessatti warri isaanii ijoolleen isaanii haadhonni isaanii akaakileen isaanii namoonni hundi sun maaltu itti dhaga'ama. Jibbina malee waan biraa homaa irratti dhaga'amuu hin danda'u. Maaliif mootummaan tokko akkuma Dr. Huseenaato Dr. Dassaalany akka jedhe namni si jaalatee si hawwee oduu biyya bulchitee wayyo jechi isaan jedhan ummata tajaajiluuf agalgaay marinnat jedhanii akkasitti ummata barsiisu jara isaaniittis akkas eecha gaaga wanni kun eecha jira. Kanaaf I think irrattu daa'ima akka mucaa Jawaar kana ijoolleen gurguddatteellee waan jiru san ol baasanii gadi baasanii hin beeku. Amma inni mucaan is a formation year waan deemaa jiru kanas hin galuufi. Odoo ta'e akka biyya kunoo civilized ta'e kanatti ijoolleen deemanii abbaa mana hidhaa jiru abbaa isaanii haadha isaanii arguu hin danda'u. This is the right of a prisoners jiraamati. Maalifi the government mootummaan isaanii dheessuuni waan kana hundumaa akka nama tokkotti mirga isaanii eeguuf isaan barbaada. Garuu rakkoon biyya sanii akkuma jedhametti it is the same. Donald Levin and jedhamu macaafa inni barreesse san keessatti odoo argitan the Amara thesis Oromo antithesis jedheet wanno jedhe. It's a cultural thing. Ani hin beeku gaa kuni ummata Oromoo keessatti amma akka dhufe hin beeknu namoota biyya gaggeessu kana namni daka jiru karuma ta'eenu ol ba'ee aangoo guddaa san qabachuu barbaada. It doesn't matter how you get there. He will do it by hook or by crook, get there. An Oromoo immoo vertically moti horizontally da. Kana rakkoon keenya nuyi wal kabajnaa wajjiniin guddachuu barbaanna, nama hundumaa qabnee wajjiniin deemuu barbaanna. I think that is our disadvantage in our struggle.
Kanaafi amma maaltu deemaa jira biyya san keessa dhugaa himuudhaafi anati akka fakkeenyatti mucaa Jawaar kana kaaste malee ijoolleen akkasii baay'eetu jira. Dargaggoon keenya yeroo protestisan maaliif akkanatti ba'anii jira. Hin beeknu yeroo sanuu namoota meeqa akka hidhamanii mana hidhaa jiran. Namni tokko hojjetee mindaa fidee ijoollee fi haadha yookaan ani biddeenaa fi bishaan itti fidu suni mana hidhaa seennaan sun hundu bade jechuudha. So it's the damage is multifaceted. Kanaaf waan ta'eef it's really a disaster. I don't know mootummaan kun prosperity jedhama namni arra jiru erga hin jiraanne funduratti wanuma feete warqa illee warra gooteef maal gatiin isaa namoonni arra jiran kuni namoonni arra biyya san keessa jiran kuni nagaan jiraatanii waan nyaataniif waan dhugan xinnollee yoo ta'e argatanii mirgi isaanii anuma seerri kennuuf san eegamee fi akkasitti yoo jiraachuu hin dandeenye what's the purpose of tomorrow's prosperity isa biraan geessu arra waan gaarii hojjattee utubaa gaariirra ejjattee yoo deemte malee akka amma jedhamaa jirutti kuni just yoo duutee jannata seenta jedhamaa miti namni jannata seenee dhufee jira. Nobody. But that is something we believe despite its consequences. Jannet amannet keessa deemna. Karuma feenoo adeemu fudhannee jirra san. Kan ammoo namni an hojjetu kana akkamitti namoota akkasitti gowwoomsoo haa ta'u hin beeku akkamitti akkasitti deemuu danda'a. Kan biraa anan jedhu barbaadu maalinni I think akka kiyyaatitti mootummaan akkuma Dr. Dassaaleny jedhetti aangoodhaaf yoo ta'e namoota kana mana hidhaati gallakkisee ta'anii konsensasii Oromoo fi Oromummaa jiraamoti biyya tokkotu jira an Oromiyaa jennu isaan hundu qooda keessaa qabu afaan tokko qabna afaan Oromoo qabda aadaa tokko qabna seenaan ummanni Oromoo keessa dabre tokko kanarratti walii galanii garuu an siyaasaa kana qoonni kemta kamaa ta'u kam hin ta'u an jedhanii akkasitti cooperative politics keessa oduu seenan beeshaggaadha. Amma akka jirutti dhuunfatanii yookaan immoo waan ofiif sodaatan waatu jira jechuudha warri mootummaarra jiru. I don't understand. Garuu dhugaa akkuma jibbaa roorroon jedhetti it's the qabsoon TPLF irratti deeme hojjate. Garuu isa booddee an deeme suni dhugaadha hin hojjenne. Kana booddee akkuma jedhametti maalin the alternative Oromoon qabu maalin kaleessa dhaggeeffachaa tan tureeyyuu Boleencoo lataan maal jedhanii hiree Oromoon ofiisaati murteessu an jedhu nu hundu individually hiree keenya ofiif nu hundu akka dhuunfaatitti murteeffachuu nu barbaachisaa jedhe dhugaa isaati. Nu hundu murteeffachuu nu barbaachisa. Oromoon biyya keessa jiru hundu akkasitti yoo murteeffate malee I don't think there is a solution in dhufu. Akkuma jettetti it's really a pity. Warri biyya gaggeessu kunis Dr. Abiyyis ta'e namoonni gurguddoon isa duuba jiranis ta'e ijoollee qabu. Maaltu itti dhaga'ama? Where is their humanity? Echa namummaan isaanii haafuuf siyaasaa dhiisi. Namummaan isaanii echa. Isaan Waaqayyo jedhanii ganamaaf ganama sagadaniif sun echa. Macaafni qulqulluu isaan dubbisan sun echa. Maal jedha macaafa qulqulluu? Waan hundumaa addunyaa kana keessa jiru qabaattee nafsee kee yoo dhabde gatiin isaa maal jedha? Thank you. Galatoomii Dr. Balta. Dr. Hussein mee wayinsi gaafadha. Bara qabsoo Jawaar Mohammad ittiin beeynu rahaasee namoota Oromootii miti hidhamtoota siyaasaadha kan saba biraatiif illee halkanii guyyaa gizee advocate godhu beeyna Jawaar Mohammad. Every single day he advocates free political prisoners malee free Oromo political prisoners illee hin jiru yeroo hedduu Jawaar Mohammad including
Iskandar Naggaa Lidatu Ayyaalaw gaafa Baqqalaa Garbaa faanis mana hidhaa jiran mirga dhala namaa hundaaf advocate godha Jawaar Mohammad. Har'aan tana hambiin diinaa keessaa namoota waa'ee jara keenya kana almost mee hidhaminsa isaaniitti dhiisiyuu eega hangar istiraayikii kana eegalan 7 deema. Namni gabbahee waan takka dubbate hin jiru. Taamba amba itti dhiisi. Dhaaboleen siyaasaa Oromoodhaa kaayoo takkaaf waliin qabsaawaa jirru. Waliin qabsaawaa jiran. Hanjawaar irra guddaa isaanii mirga isaaniitiif falmaa ture. Including Taayyee Danda'aatii fi Haayiluu Addunyaadhaa kana fa'aa Jawaar halkanii guyyaa gadhiifama isaaniitiif hirriba dhabee iyyaa ture. Har'aan tana warri PP keessa jiru akka diinatti ulaalaa jira. Dhaabeelummaan siyaasaa Oromoo kan maqaaf morkitoota ja'amuu fi uummanni Oromoo bal'aan waan nurraa eegamu, waan isaanirraa eegamu bahachaa jiran. Gaafii kana odoo anattu asin dabarsin attu deebiin beeyta. Look, wanti amma agartee ati kaafte kuni maaliif fakkeenyaaf inni uummata agartee cunqurfamaa biyya san hundaaf qabsaa'aa ture iyyaa ture gaafa agartee isaan mana hidhaa keessa turan har'a jarri waa'ee sanii maalumaaf hin dubbannee iyyuu kan jette kuni waa'ee Jawaar Mohammad qofaa miti. Waa'ee Baqqalaa Garbaa fa'aa miti. Kuni hariiroo uummata jidduu jiru mul'isa amma. Maaliif? Miidiyaan biyya sanii tokkoffaa miidiyaan Oromoof dubbatu biyya san keessatti ka jiru ka agartee bilisaan mirga Oromootiif falmu hin jira jechuu hin dandeettu. Ka akka OMN agartee ka achitti uummata keessallee deemee silaa mirga Oromootiif ka inni agartee asirraa galchee achitti hojjetaa ture. Akkuma jara hidhan isallee cufan. So inni gaafa agartee namoota kaaniif akkasitti qabsaa'u san wannummaan ta'uu qabullee waan san ta'eef. Sustainable. Biyyi sun beeyta nagaa argachuuf Oromoon qofti nagaa argachuu hin qabdu. Cunqurfamaan hundi nagaa argachuu qaba. Warri olaantummallee yaadu olaantummaan sun akka hin baafne itti himamee walqixxummaan jiraachuu danda'uu qaba. Kanaaf godha inni gaafa sanis qabsoo Oromollee kana milkeessaa waan jedhuuf godha. Baqqalaa Garbaa faan gaafa hidhaa keessa turan gurbaani Andu'aalam Arraagee jedhaniin gadi bahee dubbatee ture. Namni isa ajjeesuuf achitti itti dhufe Baqqalaatu dura bu'ee narraa dhoggee jedhe. Amma namni sun waa'ee Baqqalaa dubbata. Oromoon seenaa akkana qaba. Agartee osoma wanta jedhu hin ganama. Kanaaf uummata kaan immaa dhiisi. Oromoon ufii wal gane. Amma laal ijoolleen gorsituu maarree jedhanii agartee biyyatti galte asii galte raabaadoonii keessa ijoollee turte. Har'a hiriyaa isaaniiti ka mana hidhaa jiru. Agartee wanti kun akka hin baafne uummanni Oromoo agartee amma jara mana hidhaa jiru kana high regard agartee kabajaa guddaa qabaa fi you can't lead these people without these leaders jechuun danda'uu qaban. Amma mee ilaali dhiyoo kana waan PP'n goote deeggarsa muummicha ministeeraa jedhanii dirqii fi maarreen baasanii. Gaafa Jawaar fa'aa Harargee irraa ka'anii hanga agartee Baaleetti deeman san namni qindeesseefii miti. Uummanni baheet in millions sappoorti godhe. Agartee waan isaan hojjetaniif malee namoota achi dhufan san neeraa kafalaniifiitii miti. Kanaaf agartee
biyyi suni biyya agartee intriguing guutamte. Biyya agartee distrusting guutamte. In amantaa nama amantu si agartee si gana. Public service biyya san keessatti beektaa akkasii ajaa'ibu. Amma biyya guddatte tana keessatti namni mootummaa keessatti filmaataaf agartee seenee wanna jedhu public service kennaa jedha. Public service kennuun ati akka qabsootti ilaalta. Giving back to the community jedhan malee ka achi ol baatee ittiin nama cunqursituu miti. Biyya san keessatti rakkoon tokko maal akka ta'e beektaa? Warri taa'itatti dhufu kun agartee by hook or crook jedhanii taa'itatti dhufan kun alternative hojii hin qaban. Siyaasaan isaaniif hojii qofa. If they leave an office, they don't have a professional life. Agartee kanaaf takka taa'itatti dhufnaan isaan irra du'an. Nama biyyaaf fayyadu. Akka agartee Jawaar Mohaammed kana itti fayyadamuu qaban turan. Biyyaaf fayyada. Biyya qofaa miti addunyaaf agartee biyyaa fi addunyaa walitti fida ture. Beeka hojiin mootummaa bakka sadiitti addaan qoodama beektaa? Waliigalatti. Tokko protect nama godhu. Ummata isaa protect godhu. Including warra agartee hidhaa jala jiru jechuudha. Mirga isaanii eegu. Kun agartee taalantii ummata irratti investi godhu. Maaliif biyyatti guddina ka argattu gaafa sammuu ummata isii gaafa agartee irratti investi gootee qaroomsite jechuudha. Ummata doofaa qabattee eessallee hin geettu bar. Ummata immoo baratee bakka wahii gahee agartee yuunivarsiitota gurguddaa agartee addunyaatti irraa bahe ati silaa bar akka laali dahaaba boolla keessaa baastee agartee itti laffaatee sanitti bar kunuunsuu qabdaa beektaa. Maaliif namni akkasii sun biyyaaf waan barbaachisu. Ati isa jaalattee fi jibbitee fi miti. Because that kind of talent need to be nurtured. Namoota akka Baqqalaa Garbaa ka agartee peaceful resistance maal akka ta'e agarsiise. Namoota akka Jawaar Mohaammed agartee ka sacrifice maal akka ta'e uummatatti agarsiisaa jiru. Kana beektaa sila protect godhuu qabda. Mootummaan warra vulnerable ta'e warra agartee jireenya keessatti dadhabiinsa agarsiisu maaliif resourcing kun waan gahaa hin taane isaan kanaaf equitable distribution of resource akka jiru akka dhufu godhu. Bakka sadeen kanatti addaan goona rooliin mootummaa sila. Kanaafoo ummanni mootummaan sun waan ummanni fedhu godhuu danda'uu qaba. Yoo waan ummanni fedhu hin goone mootummaan humnaa irra tura. Ka humnaa irra turu kun ammoo waan amma siin jedhe kana godhuu hin danda'u jechuudha. Hin fedhullee. Amma hin ganame dhugaa. Kun ammoo Oromoon seenaa isaa keessatti akkasumas irra dhufe. Warra wajjin qabsaa'u amanee itti seenee booda hin ganame. Taaddasaa Birruu fa'aallee hogguu laalte. Maammoo Mazaruu fa'aallee hogguu laalte. Warra agartee sirni kuni Oromoofillee sila ta'inaa jedhee itti seenee gaafa isaanii akka hin taane argan warra agartee wanni jedhan. Seenaa akkasii qabdi biyyattiin sun. Jawaar Mohaammed fa'aallee seenama santu isaan dhaqqabaa as gahee. Amma wanti isaan godhaa jiran kun part of the struggle. Waan ummanni Oromoo bar bakka ummanni Oromoo jiru arganiit kanaaf itti seenan malee ammallee osoo bar mootummaan kun mirga uummata Oromoo ka kabaju taate waan agartee biyyattii tana gara fuulduraatti karaa dimokiraasiitiin hin ceessa jedhamee osoo ka itti amanamu taate Jawaar Mohaammed fa'aa bar hojii isaanii geeffatanii turan. Garuu biyyatti karaa san hin jirtu qabsoon hin barbaachisaa. Ummanni ammoo akka qabsoon bakka wayii geettee dhumattetti laaluu hin qabu.
wanni Jawaar Mohaammed fa'aa irratti amma mootummaan godhaa jiru kun uummata Oromooti irratti waan as deemaa jiru. Miidiyaan biyyattii waa'ee ma agartee significant waan ta'e kana at least gabaasullee dhabuun isaanii biyya san akka biyyaatti waliin qabna jechuullee gaafii keessa seensisa. So akkasitti nu badhamu Mustafa. Galatoomi Dr. Hussein pointii bareedaa kaastee gartee seenaa biyya Itoophiyaa tana keessatti wal dhabamsiisaa wal lafarraa wal ta'awaatii as geesse biitti tun. Ani qubee generatiinidha kutaa torbarraa kaaseetiin qubeedhaan baradhe qabsoo bilisummaa Oromoo keessa bara 1991 eegaa dargiin kufee boodaayin akka gaariittiif baree mooraalii Oromummaatiin nama guddata keessaa tokko jechuu kiyya. Dhaloota jireenya kiyya keessatti I have never been comfortable to declare myself an Ethiopian. Ethiopian versus Oromo ideology jettuuniin Oromummaadhaan guddannee as geenya majoritiin keenya. Garuu gaafiin uummata Oromoodhaa Ethiopian framework keessatti deebi'uu ni dandeessi. Dr. Dassaalany sittiin dhufu jira. Ethiopian framework keessatti deebi'uu ni dandeessi ja'aniiti hayyoonni kun namoota ibiddi wal fixuudhaa revolutionii booda akkan kaane uummata tasgabbeessaa turan keessaa Jawaar Mohaammed faan nama tokko. Duuba akka nama Kanadaa keessa jiraatutti Prime Minister Justin Trudeau fi Stephen Harper yakka mootummaan Kanadaadhaa uummata Aboriginal people of Canada irra godhan dogongora hojjannee jirra. Dogongorri uummata Hindii biyya kana Aboriginal Native people of Canada irra dalagame kun dogongora national tragedy dha. Dogongorri kana akkan deebine jedhanii national TV irratti dubbatanii Truth and Reconciliation Committee jaaramtee komiteen dhugaa fi araarama barbaaddu jaaramtee ummanni native people biyya kanaatii fi mootummaan Kanadaadhaa harkaa fi harkaan waliin dalagaa jira. Duuba mootummaan ammaan tana biyya qabatu kuni qabsoo qeeroon bara shan geggeessite. Qabsoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Mikaa'el Booran, Shukkut Galataadha. Ummanni kun Lions Share keessaa qabaniin aangootti dhufanii ar'aan tana shira kanaa kana gizee dalagan. Biitti tun akkam karaa nagayaatiin fuula dura namni wal amantiidhaan if dura deemuu ni dandahama. Are we repeating the same song all over again? Aye, Mustafa Galatomi. I think when the Gafike can is under a cassette, what Jinwality Umbarbada, Mindi Ugad the Beja College Ugabade Ugabade Oromo Ugabarbada Jira, Bakat Ugan injured Tinagan injury. Ugamo Fidufi, Truth and Reconciliation. Gadite say Walfana Odesu Kabda, Walfana Dubachu to Ibema. Biyya sana keessatti wal faana dubbachuu fi nuti iyyuu mataa keenya Oromoo faana dubbachuu dadhabe. Sadarkaa Itoophiyaatti otoo hin ta'in ani rakkinni guddaan han jiru beektaa Oromoo fi Oromoo gidduudha. Oromoo fi Oromoo gidduu maal jedhe bosonni jedhani muka jallaa keenyatu nu fixee jedhani nuti waluma fixuurraa nafe gadi taa'anii taphachuun waan biyyattiif gaafii Oromoon maal barbaada han jedhe gadi taa'anii taphachuu wal faana waan Oromoon gaafatu sana akkamiin deebifna jedhanii waliin mari'achuun hin jiru sanatu dhibe. Otoo waliin mari'achuun jiraate nageenyi numa dhufti. Sadarkaa biyyaatti immoo yoo laalte akkuma Dr. Hussein amma jedhe fedhii inni ummata warra unitary fi warra pro federalistii kuni totally akkan ilaaluttani it's mutually exclusive and mostly contradicting. Waanumti barbaannu iyyuu tokko miti. Isaan waan biraa barbaadu nuti waan biraa barbaanna. Processii sana keessatti rakkina guddaatti walitti bu'uutu dhufe. Plus gadi taa'anii immoo waan barbaadan kana immoo lafa kaa'anii teebilii irra kaa'anii ani kanan barbaada ati maal barbaadda jedhanii negoshiyeetii gochuutu dhibe. Silaa hamma beekuyyuu wal faallaa haa ta'u fedhinnaan jiru
otoo gadi ta'anii mari'atanii waan barbaadan teebilii irra kaa'anii otoo mari'atanii at least gara giddu galeessaatti dhufuun hin danda'ama ture. Komproomaayizii gochuu han jedhamu immoo barachuu qaba. Biyyi suni komproomaayizii han jedhamu hankoo sankootii hankee sankootii jedha yeroo baay'ee uummanni warri yuunitaarii kun. Inni dhani qabu sanuma kootii inni itti qabdu sankootii yeroo baay'ee wanniitu dhibe komproomaayizii gochuutu dhibe. Kanaafuu I think nuti gidduu keenyatti duruma dabarree amma I think duruma hangodhamuu qabu gidduu keenyatti qulqullinaan gadi ta'anii taphachuu jiraachuu qaba. Sun immoo I think it will take long time. Mind setii barbaada. Backgroundiin uummata kana warri siyaasatti nam'e kuni maal akka ta'e amma akkuma Dr. Hussein jedhe maaliif achi keessa akka jiraatanii yoo itti cichanii akka jiraatanii sababa guddaatu jira. Amma har'a nuti warri mana hidhaa jiran mana hidhaati haa ba'an jedheetu uummanni protestii gochaa jira. Isaan sana deebisuu dhiisaniitu warra ala jiru mana hidhaatti naqaa jiru. Har'a amma mucaan qondaalli abaa'oo tokko Gadaa Gabbisaa jedhamu har'uma mana isaatii qabanii burrayyuutii qabanii mana hidhaa gashaniiru. Maaninni wanni adeemaa jiru abdii si kutachiisa. Garuu siyaasa keessatti abdii kutachuu hin barbaachisu. Hamma dhumaatti wanni jechuun murteessaadha. Garuu gurra nama dhaga'u jiraachuu qaba. Amma wanniin guddaan ba'aan guddaan han jiraachuu qabu yookiin responsibility guddaan han jiraachuu qabu dhuguma responsible government yoo ta'e responsible government miti so far dhaga'uu qaba. Gurra isaa uummata waan uummanni gaafatu dhaggeeffatee gadi taa'ee uummata wajjin taphatee waan gaaffii xixiqqaa ta'e kana deebisee gadi taa'anii taphachuu qabu. Haala amma jiru kanatti gara filannootti deemu taanaani it is going to be devastating. Thank you, Dr. Dassaalany. Yeroo dheeraadhaan isin mari'achiisaa jira. Sa'aan teessan akkam akka taateen beeku. I wish we could cover more. Mee kara solutionaa haa kennu. Dhiifama mustee ani daqiiqa 5 caalaan qabu. Okay, galatoomii conclude goona inshallah. Jibbaa roorroo lubbuu namoota qaqqaaliitiitu question markii keessa jira yeroo ammaan tanaa. Obboleeyyan keenya kun edana bulanii hin beeynu. Uummanni Oromoodha akka Haacaaluu Hundeessaa awwaaletti galeetuma boo'ee galuu taa'amoo odoo rakkoon tun hisaa fala akka harkattuuf dhaabileen siyaasaa Oromoodha. Uummanni Oromoo kan daayasporaatii fi kan biyya keessa jiru anaa fi atirraa kaasnee maal godhuu qabna? Maal dhaammatta saba Oromootti lubbuu hayyoota kanaa baraaruudhaaf? Maatii haadha abbaan irraa boqotan taane dhugumatti eegaa qondaaltonni namoonni sammuu qaban namoonni beekumsa qaban namoonni akka Jawaarfaan eega hidhaman booda gabaabdumatti kan elekshinaa fi filmaataa dhiyaachuudhaa fi akkam fuuldura biyya kana waliin goonaa sanamma akkasaa kan dariitti ilaalan durri dura nama sadarkaa kanarra mootummaan kun dhabamsiisuudhaaf shira adda addaa irratti hatee miidhuudhaaf dhabamsiisuudhaaf irratti hojjechaa jiru ummanni Oromoo bakka jiru lafaa ka'ee akkuma gaafa amma dura kaaba kibba dhiha Oromiyaa hunda keessaa lafaa kaanee nu kopha odoon ta'in warra seenaan keenya wal fakkaatu ummata biraa kan cunqurfamellee waliin kaanee mootummaa amma duraa firraa fonqolchine sanitti yooni fi mootummaa kana hin fonqolchine hin ta'u. Dogongora irraa barachuu qabnu kan irraan baratiniitu jira. 91 irraayis waan baranne 2018 irraayis waan baranne. Yaadadha afaanuma isaatiin Duhaar Muhammad ummata kanaaf karaa aangoo ol fiduu bira kutee amaanaa itti kennannee jechaa ture. Har'a uummanni Oromoo siyaasaan akka amaanaan taanes akka galchaan taanes akka nama kannachuun taanes agarree jirra. Garuu wanni takkittiin nuti godhuu qabnu amma lubbuu isaanii kana baraaruudha. Uummanni Oromoo dhumuurraa takkaa ibduu ban deebine. Uummanni Oromoo akkuma doktoroonni keenya ja'an kana
waan nuti barbaannuu fi waan sabaa sablammoonni biyya san keessa waliin jirru gariin barbaadutu wal dhabe. Gizee hundaa'u mirga keenya namaa laanna ifi miidhamne. Uummanni Tigraay amata 30 TPLF uummata Oromoo akkasii jenosaayidii adda addaa gaggeessaa baate hawaasni guyyaa tokko gabbee gochi kanaa uummata Oromoo irra dalagamuu hin qabu hin jenne garuu dheengadda uummanni keenya gabbaheeti gochee Tigraay irra gaggeeffamaa jiru sirrii miti jee. Johaar Mohammad eeguma gara Qaallittii geessanii hidhan kanaa'u mirgaa akka uummanni biraa qabu harkachuu qabaa. Iskandar Naggaa jee nama mana hidhaa keessatti illee isaaf wanni ta'e. Genuwanummaa nuti gartee jeneraasitii akkanaa kana qabna. If dura dabarsinee namaaf yaaduu kana qabna jechuudha. Garuu hin beekne jechuudha. Namni nuti wajji diil godhu jiru nama akkamii. Bilisummaa tana yoonii fi ati kan qabsooytee itti dhiibee argachuudhaaf qabsooyte taate gaafa bakka san geesse yoo akkamitti gonfattee waan kana protect godhachuu dandeessaa. Akkamitti eeggataa dogongora qabnaa jechuudha bakka kana keessatti. Maybe intellectualoonni keenya warreen wasti kana keessatti dhiyaatanii barnoota barataniis biyya civilized taate kana keessa waan barataniif jecha we just have a wrong image akkaataa itti Itoophiyaan kun deemuu qabduu fi akkaataa akkatti ilaaluu qabnu sabaa sablammoota kana gaddeebinee uummata kana ifis qorannee uummata wajjin harkaa wal qabnu warreen seenaan teenya wal faalleessu kana wajjinis if qorachuu yeroo jirru keessa jirraa jechuudha. Ta duraa immoo lafa kaanee lubbuu hooggantoota Oromoodhaa kana safe godhuudha amma hiriira nagayaa taanaanis nama 10 fi 5 kelloo uffatanii bahuudhaa miti. Oromoon miliyoona 50 qabdi jaanii 50 sanaa bahu miliyoonni 2 dhumee 48 yoo bilisummaa ba'e nun qocca'uun jaan. Galatoom Jibbaaroo Dr. Balcha, we are going to the conclusion. Solution ame mal godhamuu qaba. Uummanni kuni almost 7 lamaaf deemanii akka irraan obboleettii Jawaarii fi Michiyyoo Baqqalaa Garbaatti irraa dhageenyetti they are in a very dire medical condition. Uummanni Oromoodha jara kana caljaanii ta'anii ilaaluu qabanii yoo arraan tana qabsootti ida'uu baanne hiriirri nagaa ka arran bahamne yoom bahamuu ta'a maal godhuu qaba uummanni Oromoo mootummaan maal godhuu qaba gabaabsitee yoo summarize naa goote. Dhugaadha akkuma jette Jibbaaroon sirriitti xumuree jira. An ta'uu isa barbaachisu hiriirri itti fufuu isa barbaachisa. Uummanni keenya bakkuma jiru hundatti iyyannoo adda addaa dhageessisuu isa barbaachisa. Mootummaa biyya alaatiitis ta'e warra dippiloomatii kanas ta'e bakkee hundattuu iyyannoo kana dhageessisuun barbaachisa. Rakkoon ambiraa immoo akkuma wannuma kun deemamaa jiru qabsoon keenya amma ammaatitti dhugaa himuudhaaf namoota irratti wannoo hirkateeti akkasitti deemaa tureeyyu. Amma aangoodhu barbaachisu fuuldura kana booddee Oromoon walitti dhufee waan kana dhaabbata godhu isa barbaachisa. Namoonni warri taphatan kun hin dhufu hin deemu garuu dhaabbanni tokko yoo jiraate dhaabbata poolitikaa moti anan jedhu dhaabbata hawaasa jabaan ta'e hawaasota sektara adda addaa keessatti qabu. An akkasi tokko yoo uumame gaarii natti fakkaata. Kun immoo biyya alaatitti calqabuun xinnoo nama rakkisu isa booddee biyyattis galuu hin danda'a. Kan biraa anaafe waaqa isaaniif kadhanna. Waaqa isaaniif kadhanna. Waaqni abbaa isaanii haadha isaanii mootummaanis yoo waan amane yoo qabaate yoommoo isaan aangoo isaan qaban kun yeroo hundaaf akka hin jiraanne beekanii waan har'a hojjetan kun boruuf siyaasaa boruuf seenaa dhufuuf maal gallakkisnee deemnaan jedhu sanis oduu yaadatan shaggaadha. Maaliif mootummoonni tanaan dura Itoophiyaa keessa baay'ee sodaatamanis dhufanii deemanii jiru. Otuu waan gaarii hojjetan waan gaarii saniin yaadatamu. Baay'een isaanii waan gaariidhaan yaadatamanii an beekamu. Garuu ani akka laalutti gufuun amma jiru kun fuulduratti akka ittiin fufne abdii guddaan qaba. Maaliif uummanni keenya I think amma dhagaan jiru waca magaalota keessa jiru kana dhagaa jirra. Akka kiyyaatitti uummanni keenya irra caalaan parsantii 80 oolaan jiru baadiyyaa keessa jira. Uummanni Oromoo immoo of baree jira yeroo ammaa kana maal akka barbaadu dhimmi isaa maal akka ta'e beekee jira. Kanarrattis hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Magaalota keessa wanni jiru hin beekna eenyufaa akka wacaa jiran.
So namoonni mootummaa irra jiranis isaan dhagaa jiru natti fakkaata. Garuu oduu gurra isaanii isaan irraa xinnoo baasanii karaa baadiyyaa deemanii karaa magaalota xixiqqoo kana keessa deemanii oduu dhaggeeffatan shaggaadhaan jedha. Egaa kana akka nama tokkotitti otoon aangoo qabaadhe warra hidhaman kana hundumaa gad lakkisee isaan wajjin hin taa'ee maal inni an barbaaddan maal goonee wajjin haa hojjennu isinis biyya guddisuu barbaaddan isinis demokraasii fi nuyis isa barbaanna yoo isaanis dhugaadhaan demokraasii fi guddinaan barbaadan yoo ta'e taa'anii negoosheet godhanii karaa itti deemamu maa nama rakkisu biyyi sun biyya the poorest of the poor. In beekna be namni har'a dhalatee nama meeqa biyya san keessatti ta'e namuun beeku andu'es nama meeqatu du'an jedhu namuun beeku asitti hin beekna namni guyyaa kana dhalatee ammana jedhama andu'es ammana jedha. So it is really a paradoxical ishuma kuno biyya akkasii kana keessatti aangoo kanarratti wallooluun kun I think it's shameful. Garuu jara amma biyya hoogganu kanarra waan kana hin eegneeyyuu namuu waan akkanaa eegee hin eegneesse. Unfortunately, this is what we have. Ammaaf anuma danda'amu gooneet waaqa wajjiniin fiixa baana jedhee tayyaada. Galata. Galatoomi Dr. Balch. Dr. Hussein sittin dhufa Dr. Dassaalany daqiiqaa 3 oliin qabu jedhee chaansii maayyiitiin kennaafi Dr. Dassaalany uummanni Oromoo maal godhuu qaba lubbuu hayyootaa kana baraaruudhaaf? Tokkoffaa mootummaarraan jalqabani mootummaa dagachuun qabnu maaliif murteessaan wanni furtuun an jiru mootummaa harkadha amma. Mootummaani ani tokkoffaan an gaafadhu mootummaan qalbiitti deebi'uu qaba. Qalbii isaatti deebi'uu qaba. Qalbiidhaan waan gaaffiin isaan gaafatan kana dhaggeeffatee waan deebi'uu danda'u waan isaan gaafatan immoo waanuma jabaa miti waanuma deebi'uudha. It's very easy. I don't know maaliif akkasii akka godhan hin beekwani dhaggeeffatee deebisuu fi uummata kana du'arraatii baraaruu qaba. Uummanni kun akka amma jalqabanitti achi keetti laafanii du'anii jechuun biyyi suni waan hin taane waan keessaan deebine keessa badii guddaa keessa seenti. Lammaffaa uummanni keenya warri biyya akkuma jalqabetti I think wanni isaa mormii isaa itti fufuu qaba. Garuu inni faffaca'ee guyya guyyaan bakka tokkotti godhame boru bakka biraatti godhamu kun otoo hafee danda'amnaan walumaan otoo guyya tokko sa'aatii tokkootiin akka yeroo duratti yeroo protestii Oromoo sana jimlaatiin otoo bahanii baay'ee gaarii ture sanatu dhiibbaa fiduu danda'a. Sadaffaa uummanni biyya alaa jirus hariiroo isaa agarsiisuu qaba. Biyyoota adda addaa amma US keessatti hiriirri gaggeeffamuu jalqabeera. I think itti fufinsaatiin itti deemamuu qaba. Asiitii qorri kun otoo achi nuu siqee nutis gadi yaa'uu qabna. Manumallee teenyee waan hojjetamuu qabu haaluma amma hojjechaa jiru kanattis hojjechuu qabna. Uummanni keenya warri Jarman jiran I think waan gaarii hojjechaa jiru na fakkaata. I think nyaata lagachuudhaan itti makamanii jiru. Already jalqabaniiru nyaata lagachuun akkan kaleessa dhagahetti. Innaa kun itti fufinsaatiin gaggeeffamuu qaba an jedhu yaadni koo galatoomi muste. Dr. Dassaalany hedduu ulfaadhu. Dr. Hussein haalli ammaan tana keessa jirru kun it is more serious than we think. Namoonni achi dhaqan tokko warri jara kana ijaan arkan hoggaasitti himan hedduu garaa nama nyaatan haalli isaan keessa jiru. Garantiin qabnu lubbuun uummata kanaa yoom akka turuu dandeessu. Sanbirallee dabranii Jawaar Muhammad istiraayikii kana yeroo eegalu yoo minaalbaata lubbuu teenya if wallaalle dooktaroota keenya qofaan akka yaalamnu jee dhaamsa dabarfatee ture. Akkuma beenutti seera mootummaa biyya san keessatti biyya abbaa irreetiin bultu waan taateef mirgi kun hayyamamuu dhabu mala. Nama meeqaatiitu dhabaminsa hayyoota kanaa barbaada. Dubbiin tun hedduu waan nama sodaachisuu qabdu, nama shakkisiisuu qabdu. Waan kan uummanni keenya waan hubate natti hin fakkaatu. Mee furmaanni maal godhuu qaba? Uummanni haala akkamiin jara kanaaf sagalee ta'uu qaba jettee laalta? Galatoomi Mustafa. I think
namoonni na dura dubbatan Dr. Baalcha fi Dr. Dassaaleny illee gaariitti ibsanii. Ani tokkoffaa amma warri agartee hunger strike irra jiru kuni lubbuun isaanii hedduu waan irra jirti, riskii guddaa irra jirti. Nama agartee jirutu waan qabsaa'u san illeef haga wayii gumaachuu danda'a. Wanni isaan godhan kun biyya agartee dimokiraasii keessatti kasilaa agartee shaakalamuu qabu. Biyyi akka teennaatun agartee abbaa irrummaan waan akkasii ilaalchifne. Isaan beelallee iyyuu achi du'an I think fedhillee hin dhabannatti fakkaata. Kanaaf san yaada keessa galchanii at least lubbuu isaanii haala ittiin tursiifatan. Gattiqqaatee bishaan dhuguu akka qaban uummanni dhiibbaa akka godhu. Maaliif nama lubbuun jirutu waan hedduu godhuu danda'a jechuudha. Isaan irratti maanguddooleen, abbootiin gadaa, abbootiin amantii, namootiin bebbeekamoon dhiibbaa ittuma fufuu qaban jedhee yaada. Dhaabbileen siyaasallee tamti jirtu, at least hagummaan jiran sagalee tokkoon addunyaatti illee mootummaa biyyaa sanitti illee dhiibbaa godhuu qabanii. Maaliif uummanni kun waa'ee dhuunfaa isaaniitiif miti waan kana ka godhani. Namni lubbuu jibbu hin jiru. Lubbuu jibbee du'uu qabaa namni jedhu hin jiru. Kaayoof agartee haga lubbuutti kennuu barbaadaniiti. Isaan kun diina yoo taanillee diina siyaasaati malee diina biraatii miti. Mootummalleen akkasitti gargar baasee ilaaluu qaba. Namoonni kun morkatoota. Even political enemies osoo ka jettuun taate personal enemy miti. Wanni ati lubbuu baaftuuf hin jiru. Yaada yoo qabaatan yaadan mormita. Yoo wanni jedhan tooftaan mormita. Malee wanni ati ajjeeftee hidhaa keessatti darartee lubbuu isaanii dhabamsiiftee achi booda bakka isaan hin jirretti akka fedhe taa'aa ka jedhu hin jiru. Isaan illee gaafa waa tokko ta'an qabsoon Oromoo of duuba deebi'uuf hin deemu beeka. Qabsoon Oromoo ittuma fufaa seenaa gadhee keessa garuu seenuu hin qabu. Mootummaan amma jiru kun illee jechuudha. Ilmaan isaa nyaatu jechuudha. Uummanni Oromoo bal'aan Jawaar Mohaammed gaafa asirraa galu wanni inni jedhe namuu hin beeka. Mootummaa amaneetii miti ka gale rabbii fi uummata kiyya amaneet galee jedhe. Profeesar Mararaan gaafa hidhan san maal jedhe? Uummata kiyya na baasaa jedheen akkasumatti uummanni isaa isa baase. Uummanni mootummaa amma agartee jiru dhiisiti humnaa hagas mara hin qabne dhiisiti wayyaanii akkasitti haga wannaatti hidhate taayitarra ari'ee jira. Uummanni ajajamuu dinnaan biyyi tokko mootummaan tokko abbaan fedhe abbaa irree ta'ee kun jiraachuu hin danda'u. Kanaaf uummanni immoo gizee ka'u gizee tokkotti ka'ee sagalee guddaa ta'ee gaaffii isaa cimsee gaaffii jarri kun mana hidhaatii haa ba'an qofaa miti. Mirga abbaa biyyummaa, mirga abbaa qabeenyummaa agartee mootummaa isaa isaan ofiin dhaabbachuu maaliif elekshiinitti deemaa jirra. Elekshiiniin kun ammallee kama gaaf duraa san ta'uuf deema agartee ka 2005 ka 2010 ka san duraa faa jechuu san ta'uuf deema. Kana dura dhaabbachuu qaba uummanni Oromoo hedduminaan bahuu qaba. Qarreen qeerroon warra isin wajji qabsooftaniitu mana hidhaatti miidhamaa jira. So qarree fi qeerroon waan kana sirriitti qindeessanii uummata bal'aa wajjin hiriirsanii gaaffii gurguddaa mootummaa gaafachuu qaban. Mootummaan waan uummanni barbaadu hin goone
filatamullee fi deemu osoo agartee barabarellee gubbatti qaba'u taate turuuf hin deemu. So akkas godhuu qabanii nuti warri as diaasporaa jirrulleen dhiibbaa karaa adda addaa godhuu qabna. Advocacy guddaa godhuu qabna. Hiriirri bahamuu qaba. Kaampeenin adda addaa akka Tiwutara irratti agartee change.org fa'aa irratti wanti godhamaa jiru kun sagalee gurguddaa jijjiirama gurguddaa fiduu danda'a. Ani wanni uummanni keenya biyya keessatti godhutu dhiibbaa gurguddaa fiduu danda'a. Warri ala jiru deeggarsuma godhuu dandeenya. Mootummaaleen addunyaallee dhiibbama godhanii directly namni sii qabsaa'u hin jiru. Uummanni mataa isaatiif qabsaa'uu qaba. Wanni uummata Oromootti as deemaa jiru sodaachisaadha. Jarrillee kana arganiiti mana hidhaatti ka lubbuu isaaniitu riski godhanii agartee waan kanatti seenanii uummanni beekee kanaan bira dhaabbachuu qaba. Qabsaa'ota isaa qaroo isaa akka miidhamne manguddooleen agartee abbootiin gadaa abbootiin amantii namoonni bebbeekaman dhiibbaa barbaachisullee godhanii jarrillee at least bishaanillee yoo taate akka dhuganii lubbuu isaanii tursiifatan mana hidhaati immoo akka isaan bahan uummanni immoo dhiibbaa godhuu qabaa akka jedhu ani yaadni qabu muste. Galatoomii Dr. Hussein yaada bal'aa dhaleessinee wal mari'annee keessummoota kiyya kabajamoo Dr. Birhaanuu Baalchaa, Dr. Dassaaleen Camadaa, Jibbaa Roorrootii fi Dr. Hussein baay'ee galatooma. An akka nam tokkotti kan hin jechuu barbaadu. Rogeeyyiin hawaasa Oromoodhaa kanneen Jawaar Mohammadii wajji qabsaawaa turtan. Warri maqaa gaaddisa Rabaadooniiti irratti maqaa godhatanii har'aan tana mootummaa jala deemtanii daabboo gurrachaa jirtan. Warri haqa dho'isitan. Artistoonni Oromoodhaa kan ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaannullee shirri hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru odoo agartanii callistan. Uummanni Oromoo bal'aan kan garaan keessan bakka lama qoodamee shira hogganoota keenya irra deemaa jiru callistanii ilaalaa jirtan. Guyyaan kun guyyaa seenaati. Seenaa hamtuutu harkaanu qaba. Guyyaan hamaan ni dabraa, seenaan hamtuun immoo hin dabartu. Tokko taanee sagalee takkaan garaagarummaa siyaasaadhaa haa qabnu lafa keenyee shira qabsoo uummata Oromootii fi uummata Oromoo irra deemaa jiru. Hidhamtoota siyaasaadhaa qaroolee hawaasaa ija nu baysuu deeman kan bakka takka dura dhaabbannee akka falmannuun isin gaafan. Abbootiin amantii, abbootiin gadaa, namoonni baratan hundi keessaniihu sagalee taatanii uummata kanaaf akka sagalee taataniin isin gaafan akka nama tokkotti. Akka Dr. Hussein fi hayyoonni keenya hundi isaanii ja'anitti nam tokkoo fi nama lamaan sagalee tahuu odoon taane akka bara 2015 irraa hanga bara 2018tti harka wal qabannee baha odoon jenne, dhiha odoon jenne, kaaba odoon jenne, kibba odoon jenne, jiddugala odoon jenne waliin qabsoonetti guyyaa waliin qabsawan arraan tana hawaasa uummata Oromoo bal'aa isinitti iyyannaa. Warri diaasporaa jirtanis organize wal goone uummata kanaaf sagalee tahuu qabnaan ja'a. Hayyoota keenya kan mana hidhaa jiran lubbuu teessan rabbi isin haa baraaru jenna. Arraaf sagantaan Gadaa News Network kallattii hayyootaa asirratti xumurama. Hanga yeroo sagantaa biraatiin wal dhufuutti nagaan jiraadha. Keessummoota kiyya ulfaadha. Ayyee galatooma. Nagaan bulaa. Ittiin baacuu qabni ta'uu galaana nama nyaata uummanni. Ittiin baacuu qabni ta'uu galaana nama nyaata uummanni. Baacuu qabni ittiin baacuu qabni ta'uu galaana nama nyaata uummanni. Ittiin baacuu qabni ta'uu galaana nama nyaata uummanni. Bona duubni gannaa dukkana duubani fataati wanti hunduu ni dabra yoo makkataa itti hafaati. Bona duubni gannaa dukkana duubani fataati wanti hunduu ni darba yoo makkataa itti hafaati. Ni cimaa dukkanni yoo barii jala dhiyaate booda jechi ilmaa. Harasiniinti ni tammaate sabnillee waa dhalaa roorroonoo itti jabaate. Oromoo leenjifne
Akamura mililikitu mangistuudhaan tollee gooliin qayyee shebbereetu.